xumurree galle sun gadda gabbee nutti balleessee dubartii teenna haadha teenna obboleettii teenna wallollee walitti buune maaliif jabaa nu qabnu beekaa nu qabnu biyya kana keessaa isini maaliif cadhifatta mana galtanii haga arraba kana nu arrabfamne maaf nu laalina maaf dubbachuu dadhabdan rakkina wayitii jiramoo nutu jecha kanatu nu malee naan cadhiftammoo jecha kanatu dubartii maarsiitiin jedhamaaf cadhiftammoo nutu keessan ta'uu dhabe moo hujii manuun jedhan kanatu hujii kennamoo maaf deebii isinirraa dhabne maaf dirmi doomi maaf jechuu ni dhabdan gabbaatanii mucaa kana gaafiin kiyya kana. Gaafiin kee ifa asitti kolfuu koomenti kolfaadha ishee koomenti namaatti qabii qabdeenidha. Sujetti bara rogooti. Akkana taa'ee si haasa. An jalqaba irratti bakka irraa bahinti dubartii kamiifuu kabaja qaba. Sigalee haadhota illee akkasuma kan guddisee gadi baasee illee namootuma akkasiiti. Ammallee dubartiin ana waa hedduu tokkoffaa waa'ee dubartii irraa yoo haasa'e xumuruu hin danda'u haadha manaati. Innatti biyya amma finnatti illee seenee nama argatu irraa sigalee kabaja dubartii waan hin beekaa taatee amma dheengaddaa san tokkoffaa ajandaa keessa seenuu jaaladha waan xumuruu dandeenye waan namni hedduun gocha sana jechuudha. Namuu dandeettii kophaa qaba. Dandeettii madarakii hin qaba. Dandeettii miidiyaa irratti namatti akkasitti taa'ee araarsuullee hin qabu. Ammallee namni kamuu ni dogongora garuu miidiyaa ciccittii asii achi viidiyoo ciccittii asii achi ergamtu arge malee laayivii daayirektii waan sanii argine. Sanii ofii turee erga waa meeqa isin jettan booda arge. Siigalee sa'aatii argutti immootu akka nama tokkootti akka nama jirutti meebii waan dhumate waan ta'e osoo haasa'uu baadhee tola osoo dura ture osoo gaafattee bareeda kaleessa. No, amma wanna gaafataa hin jiru. Yaa soo dhiifama naa godhaati. Gaafii amma kiyyaarii araaramnee gaafii kiyyaarii irra gaafataa hin jiru. Akka dhiirolee arsii keennaatitti akka jajjabaa asiititti akka nama imaaraatii keessa jiruutitti namni nu ufafoo qabnu nama baay'ee namni nu kabajnu nama baay'ee isinillee dubartiin teessanillee ta isin jala jirtu haati ilmoo teessanii haati jannaa haati karraa dubartii arsiiti isin jala jira nu isin jalatti arrafamne osoo isin jala jirru osoo bobaa teessan jala jirru arrafamne akkamitti waan kana nu arguu dhabdan akkamitti dhugaa teena nu gaafachuu dhabdanii cadhiftanii jennee isin gaafataarra malee amma kiyyaariin fixanneerra haa ulfaatu innin adda haati miskiinaa su alaa galuun nuuf jennata nama argate akkasi gammanne sababa sanii haati ilmoo shanii haadha dhiira shanii janna shanii harkaa qabdu sun bineensa keessa jirtu sun achi alaa ol galuun sababa isaatiif maashaallaadha womaaf innillee kana dubbate haa ta'u akkuma miidhamne sanittuu miidhama keennaa dhiibne gammachuu achi dabarfanne arrabniin tasa dogongoree jedhee ilma keenna ammallee dhiira arsiiti janna keenna qarallee faarsaatuma turre afaantu dogongoree namni akkuma jabaan jiru jarjaraan jira akkuma cadhisaan jiru kunillee jira kanumaaf cadhifanne kanaaf isi eennee dhabnee maaf nu cadhiftanii jennee akka nama keennaatitti akka abbaa keennaati akka obboleessa keennaatti akka nama ammallee nu of dura jiruuti isin gaafanne isin komanne komii kana isin komanne jedhaan gaafiin kiyya. Oke, bilbila kasih si dia bisa. Kasa marah. Ya, hidup si kabde ka itu jati, kabde syargile dulu itu. Oke, amma sini dia bisa untuk aku syabara tatani. Oke, akadirat. Kabakkan berbandani no argat berabdani saniti. Tokofan wala farra male, wal media rakan. Yeroo itti amane malee waan ittiin amanne godhu meebii isin bakka sanitti eegdanii na dhabuun keessan sirriidha. Bakka sanii na dhabuu keessanitti akkuma isii yoo ta'e gaafiin keessan hundinuu garuu nama hundinuu bakka ofii jiraatu yeroo illee qaba. Wanti miidiyaa kun hoo rabbi laaffisee abbaa rabbi laaffisee malee tunuu yookiin ajandaa taati. Walumaa galatti kabaja isinii qabaan.
akkas jedhe malee yeroo hin taru. Kanaaf yeroo biraan mo'uu danda'ame wanti akkasii isinitti hin deebiini harkaan naqannee isinii wanda goona. Akkasi wayyuu dhageettee Haliima. Kastama ordarii godhata. Diifama dubbadhaa kastamaroolee haasara wallahi. Booda namni yoo isin tuqe akka isin tuqatu wayii dubbata. Gaafa nu duuree, gaafa nu dhaabnee, gaafa nu faalamnee, gaafa nu arrafamnee kaane nu dubbattani. Maashaallah. Amma booda arrabsamtani. Indoon jechuudha. Isinillee jechuudha. Amma booda maaf arrafamna reehoo arrafamne gabbaanee akka aadaa kennaatitti warra biyya jiru dawwallee ililfadha gabbaati yookaan isin dhiibnee sun biraa galla arsoon maqamna daguurannee galla malee yookiin isintu gala yookiin nutu gala malee waliin dhiibnu amma kana booda. Abadam. Siinqee keessa waliin qabdan atta gootanii. Siinqeen hin jirti ililfadha jedhee baraan aadaa fiidoo kee argine kan ililfadhee waraabee tokko. يا ربي كي والله جنا ما أقول لك منيرة والله رب ما نو ولا فيسو شيل عشان تمام جالت النبي دي بلا مسدي ويكم ما نقول لا إله إلا الله عشان دادي تاني نما ما سديين كنا أقول أرجعتني ترى أما اللي أرجعتني كمدني تما هو يشوف بيت علمي نما دعونغورا بيت دعونغور جندعارو فكاتي لك كنا أكنو بتنتان إسرائيل تنتان كإن كابدن جنوري gabbaatanii nu malaalfachuu diddanii bara wanni kunini abadan wama duniyaa kanarra hin jirre jettanii uu jettanii nu amma fakkeenyaaf hireen kenna bakka nu fiduun beennu nu warra bakka hireen qabne warra bultiin qabne kana nu bakka nu fiduun beennu gindammoo warri isin haati ilma keessanii haati janna keessanii haati beekaaf jalaa qabdu haati wallaalaaf jalaa qabdu isin bira jirti. Akkamitti isin jala arrafamnee nu dhiiftanii bobaatee san jala jirra. Akkamuma cadhiftaniidha komiin kee warra dhiiraa komii gaafataan warra beeku warra keessaan gurguddaa beeku wanni gaafat dhufan nam mormina warri koomentii maaliif gaafadha jedha boruun nu taati. Akka dogongora guddaarra jira na argani. Baabaan Nuuraddiin illee il ammallee takkatti nu dabarfanu. Imaaraatii keessa ganaa dubartii arsiin jirteettanii wanti nu hedattaniif wanti barri teenya afoo dhaabbattanii waan nu gaafattanii ija keenya afoo dhaabbattanii waan nu gaafachuu hin dandeettan. Dhiiroleen keenya adima jirtu walitti wanni wal gaafannu wanni nu alaa wal galchinu takka hin jirtu. Osoo wanni akkamii jechuun fakkeenyaaf sargii qabna biyya kanatti akka nama biyyaatti sargeeffanna. Du'a qabna namni ilmi namaa ka jiru du'an dhiisu galtee qabna rakkataa qabna ka lafa kufe ol qabna isin biraa hamneerraa gaafa namni kufe isi ol qabdan gaafa namni sargeeffatu gaafa ilmi keenya fuudhu gaafa intalti teenya heerumtu isin biraa hamneerraa hamneen jiru aadaa keenya deebinee safuu keenya eeggannee battala isin itti argamaatanii argamnee isin walii oollee galaarra malee wa isin dhiibnee oollee galaarra waan isin guuraa jettan guuraan jirru nu akka dubartii arsiitiin nu muraan jirtanii akka baabaa Nuuraddiin ifaa amma ija maaliin nu afoo dhaabbattanii nu gaafattan nullee taanaan kana booda dubartii arsii wanni isinii waliin sargeeffannuuf hin qabnu wanni isinii waliin bo'ateennuuf hin qabnu wanni isinii waliin yoo nama kufe argitanii ol qabnuuf hin jirtu maaliif kana nu gootan wanni kana isin biraa galleef gaafa nu isin biratti arrafamne gaafa waan nu qabne ilmi keenya nurra kaa'e fudhattanii galtan hin cadhifattan akka nama nu eebbiseetitti akka nama dhadhaa nama dibeetitti isumaa waliin nu dibdanii nu biraa galtan kanaaf namni nullee isin komanneerra dubartiin sammuu qabdanoo jiraattan dubartii arsii dubartii uumee beektu dubartii aadaa hin dhaqu hin gargaarullee hin kennullee hin dhaqullee battalateessan maaliif gaafaan arrafame gaafa haati jannaa keessa arrafamte gaafa haati dhiiraa keessa arrafamte
isin bira salfanne salphinna nu qabne nu uffisanii ennaan isinillee walumaan gurbama kennaa walin nu uffiftanii nu galchitan osoo gandi biraa adda nu arrabse osoo jimma kaateen nu arrabsite osoo harargeen kaateen nu arrabsite osoo shawaan ka'een nu arrabse maal jennee deeffan gaafa kennaatu nurraa deebisuu dadhabdan osoo hadda gaafa kennaa kana dirmi doomi dubartiin teena kanan qabdottanii gugurdaan kun gabbayee dubbateeti ka ganda biraallee nutti dhugu nu amma waan jennee isin waliin battala oolluuf hin qabnu waa isin waliin sargeeffannuuf hin qabnu waa isin waliin walirraa galchinuuf hin qabnu maaliree eessaa uffannee gabbaan nu arrabsitanii gaafa nu arrabsitan saa eessa jirra jennee adda gaafa isin waliin sargeeffachuuf sargi dhadheeteen ija gabbaanuun hin qabnu kanaafuu dammoo isin sargeeffadhaa du'allee isin galte galfadhaa waa maraa xumuradhaati nu ofiisin garagara jirra dubartii arsii jabduu noo jiraatte dubartii arsii beektuu noo jiraatte battala kun jirtan dhaquun yoogamnadha maaliif waan nun qabne nurra kaan waan nun goone nu goote nuun jedhan waan nun qabne nurra kaan dubartii arsii waa maraa beetti qishata beetti dibata beetti dhiqata beetti bulfata beetti dubbii beetti ejjeta beetti isintu ejjeta nu dhogge isintu dibata nu dhogge waa maraa nu dhoggitan kanaaf isin biraa galle Ois. Si dubbachuu irra tayyibaa irra dabalta. Ani jireenyi kiyyaa natti qaalee jira natti golgolaa jira masaatii kana keessa dubbachuu hin danda'u ani qilleensaa fi sabaabanni gidduu. Ifnu haa ta'u waan jettu qabdaa dhageeffataa turte. والله يا سي نقدر تاني عليما طيبة بقى كبسة رافتني والله جتوني درا وما لي ربطون برباد واي كنا قالوا يو يرو توكو كونجرا متيري رغار بچو دف نمنو في اللي نمتو تكونو مجرا وانو مججالة تنتو كان اللي كانوا متوكوتيو بلفني يعني إيه كمان أقول آتي أنا سيمبرا بوا إيه ما قدنا أقول والله نمن نقابة دارا نمتو قستي باير قدارا أسين ندولا لا يا سي قافتمي هانجا ديبين كوسي ديبتي أبان في الوقت يا سي ديبي سيف ركو قبو اوكي tokkoffaa dhageeffadhu yeroo dhugaa dubbachuuf isiin dubartiin kamuu jechuudha. Nuti amma dubartii yoo jennu warruma keessaa baan irraa waannaan hunditiitu majamtuudha. Isiin haadha, hayyuudha, abbaa manaa cimaa, mootiin manaa cimaa duuba ka jiru isin immoo akkasumas obsituudha. Waa hunda dandeettanii baa isin dandeettan nuti hin dandeenyu gabaabumatti akka kiyyatti. Sidii galee namni tokko maalirraa ka'een illee jirti. Yeroo akka nama tokkootti jechuudha. Akka san osoo ta'e illee nama kalee waliin nyaadhe jechuudha. Nama kalee lafarratti beeku yoo danda'e keessaan gaafadha malee miidiyaa irratti illee nama akkasii dubbatu miti. Bakka tanaa dhabdanii yookiin akka nama tokkootti ilaaltanii yoo na kumattanii ifama guddaa isinifaan kabajuma qabaa dhugaallee qabdanii argattaniillee yoo garaallee isin ga'uu baattellee nullee bakka isin malee hin tollu isinillee nu malee hin toltan du'aa cidhattillee walumaan jirra isintu nu bareeche isintu nu gadi baasee bakka kamittu bakkeen isin jirra hin bareeddullee qabeenya sootaati fakkeenyaaf bakka kamiinuu dhiira gurguddoo biyya kana jirtu maqaa dubartiiti dhugaa dubbachuuf. Sigalee ciraafillee du'aafillee walirraa hafnee hin tollu. Muufiin teessan takkitti dana dhiifama godhaatti gara maandhiisaati. Garaan keessa yoo nu eebbisinu gufuu nu ta'a jedhe. Kanaafuu isin hunduu gara marraa nu dhiisaa bakka namoota sanillee bu'ee akka kabaja bakka naa qabdaniitti siin gaafadhaa tana bira darbaa akkanumatti rabbi nutti hin deebisine lamaaf isin waliin jirra. Amma gaafa tokko hin beekamu si barbaachisuu danda'a anummaan kun.